Aanaa Baabbilee irratti lola geggeeffamaa jiru. Erga oduuwwan keenya oolmaa Oromiyaa qabannee xumurreen boodatti ammoo rogeeyyii ta'an keessaa tokko Garasuu Tufaa qabannee haala yeroo ammaa kana irratti waa'ee keessattuu waliigaltee fi waliigaltee dhabuu wayyaanee irratti bal'inaan kan hordofaa ture waan ta'eef isas qabannee isinii dhiyeessina. Egaa jalqaba irratti kan fudhannee dhiyaannu immoo godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbileeti. Egaa qophii kana oolmaa Oromiyaa isin keessummeessuudhaan kan isin wajjin turu Usmaan Kumeetii fi akkasumas waahilli kiyya Anis itichaa guddataati. Ayyeen daawwattoota keenya harka fuunee oolmaa Oromiyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Oolmaa Oromiyaa har'aa isinitti himuun kan si waliin turru akkuma jalqabatti isin beeksise Usmaan Kumee akkasuma immoo gama ogummaaf teknikaan kan waliin jiru immoo Fuad Siraaj keessumaa dhimmoota haala qabatamatti dachee Oromiyaa keessumaa Impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaatti jiran irratti hayyuun nuni qabannee dhiyaanne keessumaa aktiivistii kan ta'e Garasuu Tufaati. Garasuu Tufaas gara dhumaa irratti egaa haala qabatamatti biyya sana keessa jiru keessumaa wantoota daddaaqamaa sirna wayyaanee keessatti ta'aatti jiran keessumaa xiyyeeffannoo qondaaltota olaanoo OPDO irratti gaggeeffamaatti jiranis ta'e sochii Oromoon itti aggaamu gufachiisuuf gaggeeffaman irratti waan jedhu qaba. Maarreegaa isinis oolmaa Oromiyaan nu waliin turaa jenna. Jalqaba irratti egaa Usmaan akkuma tikaastee oduun jalqabaa gara godina Harargee Bahaa nu geessiti. Innis Aanaa Baabbileedha. Aanaa Baabbilee irratti maaltu ta'e keessumaa namoonni sadii gama Oromoo irraa akka miidhaan irratti dhaqqabe akkasuma immoo poolisoota addaa naannoo Somaalee irraa immoo namni 6 akka ajjeefamanii fi namni 6 immoo to'annoo jala akka oolanidha kan jiraatan magaala sanaa nutti himani. Mee daawwattoonni keenya kallattii himaan mee waan sanaa daawwatani. Haa ta'u gaa daawwattoota keenya gara Baabbileetti bilbiluudhaan itichaa guddataa kan dubbise walumaan hordofnee walitti deebina nu waliin tura. godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbilee magaalaa Baabbilee keessa wanni amma isaa kana deemu jiru lola poolisiin Aanaa Baabbilee gama lixaatiin karaa bakka Eerab jedhamu irratti banteen uummata keenya nama 3 madaawanii jiranii akkasitti uummata saamtota liyya poolisii naannoo 5 kataan irraa namni lubbuudhaan bahee jira. Haala kanaan haalli magaalaa Baabbilee fi naannoo jiru hedduu nama sodaachisaa eegallee akkasitti marsanii bulan jechuu jiranii. Haala kanaan uummanni Kashoo holola amma isaa kana deemu jiru waa'ee karaa hawwii guddinaa kanaan wal qabatee uummanni holola uummanni Oromoo rakkoon irraan gahee jiraati uummata keenya qalee jira. Kanaaf nutis ni godaanne jechuudhaan lola uummanni biraa keessa guutaniin uummanni godaanu jira. Haala kanaan nutis waan sana dhaabisuudhaaf yaallee jirra. Naannoo keenyatti lubbuu namootaarra miidhaan dhaqqabeera kanneen qaamaa madaa'anii jiruudha kan isin jettani. Warreen irratti miidhaan ga'e kunoo eenyu jedhamu tarii maqaa isaanii nutti himtu laata sadarkaa isaan irra jiran illee. Maqaa isaanii ammaaf adda baafadheetiin isiniif himaa irra ga'e 2 milishaadha. Tokko uummatuma ganda sanaa kan dhukaasni itti baname sanii irraa dhorkuu haala irraa dhorkuudhaan uummanni kun obboo dhukaasni itti banamu irraa dhorkuudhaan gidduutti madaa'e. Qaadaraan immoo ammaaf sadee wanni nu dhaqqabe waan jirreef manaatimaaf naannoo sanarraa budeebi'an isiniif ibsina. Guutummaatti haalli qabatamatti naannoo keessan keessa jiru maal fakkaata? Haalli naannoo keenya keessa jiru lalle wayyaaneen mootummaan wayyaanee kun neetworkii feesbuukaan akka nuti intarneetaan akka nuti wal nagarre waan jalaa cuftee jirtuuf waan ta'e waan adda baafanne waan jirreef umaa'uu wal qunnamullee hedduu hin dandeenye gocha ishii kana raawwachuuf jecha neetworkii oguu feetee cufti. Ammaas immoo guyyaa 4 irraa egaa feesbuuk yookiin intarneetni awaashii gabjiira jarri qaxuudhaaf duraan qophaa'an kana ittiin milkeeffachuuf jecha konnekshiin feesbuukaa fi intarneetaan wal qunnamnu kana jalaa cufanii jiran. Kanaaf wanni jiru karaa hawwii guddinaa kana waan hamtuu deemee jiraati uummanni keenya hedduu dhumanii jiranii jechi jedhuu fi wanna kanaan dhaga'ama maaliif daangaarra jirra. Magaalaan Baabbilee jechuun daangaadha. Uummanni wal keessa jiraata. Kanaaf nuti waan jiru adda baafannee illee nuti bilbilaan walii bilbilee yoo wal gaafanne malee sumaa'uu ammoo sa'a 7 booda nu dhufee neetworkiin karaa bilbilaan wal qunnamuu akkasitti rakkoo guddaa rakkoo cimaa keessa jirra isin jedha. Daawwattoota keenya tamsaasni kallattii oolmaa Oromiyaa akkuma itti fufetti jira. Kallattiidhaan oduu itti aanu immoo kan isin dhageessisu Usmaan ta'a. Keessumaa egaa gara hawwii guddinaaf daaroo labuutti nu geessa. Maal qabatte? Lolli qindaawaan jiraatota aanaa hawwii guddinaa irratti baname har'as itti fufuu isaa jiraattonni dubbatan. Gama biroon aanaalee hawwii guddinaa fi daaroo labuutti dhumaatii dhalattoota Oromoo fi Somaalee mudatee gara hin malletti micciiruun qabsoo hawaasichaa xureessuuf sochiin taasifamaa jiru itti fufeera. Yuuniin Gidaamoo dabalata qaba. Egaa daawwannee walitti deebina.
Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaatti lolli miseensota humna addaa poolisii Somaalee fi hidhattoota naannoo Somaalee irraa dhufaniin uummata Oromoo irratti banamaa ture har'as itti fufeera. Jiraattonni aanaa hawwii guddinaa OMN fi yaada kennan akka ibsanitti ganama har'aarraa eegalee araddaalee garaagaraatti lolli geggeeffamaa oole. Hanga oduun kun qindaa'etti lola ganama har'aarraa eegalee geggeeffameen miidhaanii dhaqqabee adda ba'uudhaa baatus lolli baname jabaa waan ta'eef miidhaanii mudatu hammaachuu mala sodaa jedhu qabnaa jedhu jiraattonni aanichaa. Sirriidha haalli jiru baay'ee rakkisaadha lolli haala namaatii jira ammallee uummanni haalan jiru haalli jiru baay'ee rakkoodha gama mootummaatiin illee haalli jira amma haalli jiru baay'ee ulfaataadha haala nageenya kana keessas immoo ummatti kana ulfaataa jira haalli deemaa jiru amma jira yoo abbaan baane bakka namni hojii jiru namni hojii jira Somaaliidha. Lola jimaata darbee jiraattota aanaa hawwii guddinaa irratti banameen dhalattoonni Oromoo 30 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru. Jiraattonni aanaa hawwii guddinaa kan himan qabeenyii fi manni jiraattotaa hedduunis humnootuma nageenya hawaasaa goolan kanaan barbadaa'eera. Jiraattonni aanaa hawwii guddinaa hedduun rakkoo nageenyaa mudateen wal qabate qe'ee isaanii barbadoofteetti. Hedduunis lubbuuf Jiraattonni aanaa hawwii guddinaa hedduun rakkoo nageenyaa isaan mudateen wal qabate qe'een isaanii barbadoofteetti. Hedduunis lubbuu fi baraarfachuuf jecha qe'ee isaanii buusanii kuun gara bosonaatti kuunis gara aanaa ollaa daaroo labuutti dheessanii jiru. Rakkoo mudate jala lubbuun ooluuf jecha jiraattota aanaa hawwii guddinaa gara aanaa daaroo labuutti dheessanii jiran keessaa nama tokko bilbilaan dubbifneerra. Rakkoo hamaaf saaxilamne jirra qaama nuuf birmatu hin arganne jedhan. Haala daran ulfaataa isaan mudate jala lubbuun ooluuf namoonni bosonaa fi iddoowwan garaagaraatti dheessanii jiran balaa biraaf saaxilamaniiru. Hatattamaan qaama walitti isaan qabee gargaarsa midhaan nyaataa fi bishaan dhugaatii dhiyeessuuftu barbaachisaa jedhan. Har'a araddaa ibsaa irratti ni amma aanaa daaroo labuu keessa jira. Araddaa ibsaa irratti amma ganama kana jeequmsi ta'eera kan jiran ni jira yeroo darbellee haala uummanni baay'ee qabeenya isaa ari'amee araddaa ibsaa irratti walitti qabamee jira. Akkasumas immoo namoonni illee haalan miidhamee jira wanni nyaataallee waan nyaataallee hin qabne haaloon hojjechaa jiran tooleen itti jedhanii jechuudha waan nyaataallee warreen uummanni liqa'ee qabeenya liqa'ee isaa manni jalaa jiratee jalaa dheessee misiraalee jira. Amma jechuun haalli wanti tokkollee wanti godhamu hin jiru naannoo sun naannoo gammoojjiidha bishaan dhugaatillee hin argatanii waan nyaataallee hin qabanii birmaddaa maaloo jechaa jiru nuti immoo nageenya sodaa nageenyi jiruuf uummanni illee gargaarsa waan kenneef hin jiru amma gama mootummaatiin illee waan kennameef hin jiru. Haalli namoonni kunniin jireenya isaanii idileetti deebi'uu danda'anis gamanumaan itti yaadamuu akka qabuuf dhaamaniiru. Gocha suukanneessaa humni addaa poolisii Somaalee waraana raayyaatti isaan deeggaramu jiraattota aanaa hawwii guddinaa irratti raawwatan kana hordofuun aanaa daaroo labuuttis miidhaan jabaan lubbuu namaa fi qabeenyaarra ga'uun ni yaadatama. Haala mudateen aanaa daaroo labuutti lubbuun dhalattoota Somaalee hedduun darbuu fi lola qindaawaa humni addaa poolisii Somaalee fi waraanni mootummaa uummata irratti bananiin ammoo dhalattoota Oromoo irrattis gaagaamni cimaan dhaqqabuun himameera. Hawaasa nagaa barootaaf kabajaa fi jaalalaan waliin jiraate walitti buusuuf shiraa xaxaa kan ture sirni abbaa irree Itoophiyaa gocha aanaalee lameenitti mudate kana hololaa fi itti dhimma ba'uuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu jiraattonni aanaalee lameeni ibsaa jiru. Guyyaa kaleessaa humni raayyaa ittisaa reenfa dhalattoota Somaalee aanaa hawwii guddinaatti lubbuu isaanii dhabanii bakka awwaalame qotee baasuun waraabbii viidiyoo raawwataa ooluusaadha kan dubbatan jiraattonni. Namoota dheengadda lubbuun isaanii darbee awwaalaman qotanii baasaa jiru makkalaakiyaan waan jedhu dhageenyeerra sanoo wanta adda baafattan qabdu. Kaleessa moo? Maaliif baasna jedhani wanti isin hubattanoo jira wanti isaan dubbatan? Kan Somaaleeti moo kan Oromooti reenfee namoota bahee waraabamaa jiru? Kan Somaaleeti. Nama hedduutu dhume achitti? Nama baay'ee kan Oromoo irraa hoo miidhaan dhaqqabe cimaadha? Nama hammam ta'a? Oromoo 30tu dhume? Aanaa daaroo labuuttis reenfa dhalattoota Somaalee bakka awwaalame baasuun waraabbiin raawwatamaa tureera. Kunis gara bakka biraatti fudhatamaniiru.
Kaayyoon reeffaa awwaalame qotanii baasuun waraabbii viidiyoo raawwachuu qabsoo uummanni Oromoo yeroo dheeraaf karaa nagaan taasisaa jiru cilee dibuuf gochaa ta'ee jedhamee raawwatamuu fi garaanii hawaasichaa akka walitti hin fayyineef jibba biraa facaasuuf yaadameetii jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Ayyan daawwattoota keenya oolmaan Oromiyaa akkuma itti fufetti jira. Keessumaa tibba kana kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti raafama guddaatu gaggeeffamaatti jira kan yeroo kamii caalaayyuu. Isa kana faana wal qabatee keessumaa gochaa suukkaneessaa naannoo Daaroo Labuu Hawwii Guddinaa akkasumas Calanqootti raawwateen wal qabatee kutaalee Oromiyaa keessatti mormii fi sagaleen gaddaa jajjaboon dhaga'amaatti jiru. Inni kun kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti ilmaan Oromoo hunda mufachiisee jira. Dhimma kana irratti keessumaa paartii kafaa'ootti ittaanaa kan ta'anii obbo Mul'aatuu Gammachuullee kan dubbisne gara dhumaa irratti kan qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Dhimma kana irratti immoo mariisisuudhaaf keessumaa haala qabatamatti biyyattii keessa jirutti namni nuyi qabannee dhiyaanne aktiivist gara suutufaas gara dhumaa irratti kan dhiyaatu ta'a. Mee kallattiidhaan egaa odeeffannoo dhimma kana faana wal qabatee jiru irratti Usmaan gara Qeellam Wallaggaa nu geessuun waan nu dhageessuu qaba. Mee Usmaan. Achi dura iticha akkumaati jettee godina Harargee lixaa irratti ammas duulli lolaa yookaan weerartoota itti fufee jira. Fakkeenyaa fi humni addaa poolisii naannoo Somaalee ammas weerara biyya Oromiyaa irratti gaggeessaa jiru bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuu odeeffannoon gamasii nu dhaqqabee mirkaneessa. Weerartoota kanaan miidhaan namoota irra dhaqqabee kan jiru godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa irratti akka ta'e jiraattonni naannawaa nuuf ibsanii jiru. Mee ammas daawwattoota keenya jiraattota aanaa Doobbaa dubbifneetiin kan qindeessine dhageeffannee walitti deebina. Godina Harargee lixaa aanaa Doobbaatti gaafa 17 ji'a 12 bara 2017 dhahamee ture. Sababni inni dhahameefis lolli poolisiin ummata Oromoo irratti banteen inni immoo jara biyyaaf irraan itti jechuudhaan ummata bira dhaabbate yeroo ummata bira dhaabbatu korobittinneessaa keessaa namni maqaan Ahmadee Aadam jedhamu kan aanaa Doobbaa dhahamee hospitaala Ciroo dhufee nuti immoo gama keenyaa wanni gooneef tajaajila guutuu goonee fi rifaroo xiqqishoo harka isaa kanarra waan miidhameef nama akkaan jabaati gara magaalaa Finfinnee rifarii barreessisiifnee fi waan jiru waan qabnuun gargaarree ergineera. Namuma tokkochaa kan rukutame guyyaa lola ta'e saniin. Eeyyeen isa qofaatti rukutamee kan miidhamee isumaa kun injifannoo korobittinneessaa fi milishaa Oromiyaatiin injifannoon galmoiteera ummata baay'ee miidhaniira kan lubbuu baasanillee jiru isaan. Amma hoo haalli jiru maal fakkaata erga sanirraa jalqabeeti? Haalli jiru kaleessallee akkasumatti itti fufee lolli ligi poolisiidhaan humna qindaa'aa mootummaan qindeesseen ummata nagaa irratti banaa jira. Ummanni garuu waan qabuun dura dhaabbatanii ifirraa deebisaa jiranii amma fuulletti wal eeggachaa jiranii jechuudha wallaalaa jiran ummanni keenyas naannoo sanii ummanni naannoo biraatii fi naannoo keenya akka dhimma kana dirmattanii haalli intarneetaa waa hundinuu addaan mummuramee waan jiruuf waan qabdanii nuti dhaadhaatii nu bira dhaabbadhaadhaa jechaa jiran ummanni naannoo Doobbaadha. Tole haalli kun nagaaf tasgabbii argataa hin jiru akkam ta'uu qaba jettanii yaaddu isin jiraattonni naannoo saniin. Usmaan haala jiru ammaan kana Oromiyaa keessa haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Nama keessa jirutu harkaa namni haala jiru nama darku laakiin intarneetiin waa qaban information tokko hin jiru silkiin isaa silkii ni cufatu ifaan duraa cufu. Kallattiidhaan amma wal dura dhaabbachaa kan jiranii fi lolli itti gaggeeffamaa jiru kun eessa araddaa kan faarratti? Lolli immoo gara daangaa naannoo meeshootiin asabootiin boododdeedhaan guututti uummata irratti dhukkaasa banamaa jira. Hospitaala keessa ammaan tanaa nama 7 darbee kana keessa gara nama 6 ol tajaajila kennaatii jirra. Hawwii Guddinaa Daaroo Labuu iddoo hunda ebna aanaa gammachiisu godina Harargee lixaa aanaa gammachiisu keessatti humni hidhataa uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatee wanni isaan dubbatan loqonni isaan dubbatan Sumaalee gatee halkan irraa sa'aatii 8tti uummata Calanqootti dhumeef osoo isaan gaddee taa'aa jiranii dhaqanii dhukkaasa irra bananii namoota keenya kan hidhantu jira. Uummanni keenya dhagaachaan halkan irraa wanni injifatee dhagaachaan ari'ee injifatee ofirraa oofee jira. Iddoo ispeeshaal keessi bakka tiyaatirii qindeessanii uffata uffachiisanii biyya keessa bobbaasaa jiran mootummaa wayyaa hedhaa waan kana godhaa jira. Uummanni baay'ee yaaddaa jira. Waan takka osoo quban qabaanne uummanni osoo ofirraa quban qabaanne irratti banaa jira rakkoo kana. Wanni kun haala yaaddaadha. Uummanni gama jirtanis nu dhaggeeffadhaa gurra keessan gama biyyaa haa ta'u naannoleen lolli irratti hin banamin immoo naannolee lolli irratti banameef akka bira dhaabbatan dhibbatti maallaqaanis ta'ee waan danda'an nyaataanis ta'ee bishaanis ta'ee yaadaanis ta'ee hundi isaanii akka bira dhaabbatan dhaamsaa dhaammachaa jiru.
Oromiyaa keessa guutummaa guutuutti haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Namni bakka jireenya jibbee jira, mana gabboo jibbee jira namni haala hedduu nama suukanneessaa gocha suukanneessaa feegii hojjechuudhaan baay'ee nama arambaan maal godhanii daaroo labutti gocha kana jenoosaayidii namarratti geggeeffamee uummata Oromootiin uummata Somaaliitti geggeeffamee jiree jirta kana waan qaanii sheenii mootummaa tokkoo miti namni tokko namni dhuunfaa tokko naaf haasaa jira gocha sobaa jechuudha. Osoo kominikeeshiniin godina Harargee lixaa dhimma sirriitti biyoodhaaf kanneen jiru sun osoo jiru inni zanfaalleessee waan daraasaa kan calaqqoomaa jedhe walitti bu'iinsa jedheen kanaan immoo jenoosaayidii jedheen kun isheenidha kufaatii isaanii garsiisaa uummanni keenya immoo tokkummaadhaan yeroo kanatti wajjira deemee tarsiimoodhaan deemee waan hunda ni injifata waa hundaafuu kanan hawaa uummata keenyaaf akka wal lagaanii dhaamsa kana gurrannaa yeroo keessatti immoo deemtu na uummata jalamtatti dhumee baay'ee bakka haala baay'ee nama gammachiisu sharaa olmoos sharaa 8 dhaabbatanii gadda guyyaa lamaaf lagannaan takka jiru baay'een jiru suuqiin hin banamtu wanta baay'ee nama gammachiisu poolisoonni olii gad maraasanii maaliif ulaan banne jedhanii sheemiin isaan qabaa ture guyyaa lamaaf gadda walitti fufiinsa qabuun itti fufanii uummata bira dhaabbatanii gulduwa jirra jechuudhaan kan biraa immoo naannoo mi'eessootti waan hawaasni keenya yeroo roon ragaa jiru gargaaruudhaan guutuu bira dhaabbachaa jiranii wanni kun itti fufee hanga wanni kun injifatamutti itti deemuu qabaan jedha dhaamsa firaadhaama baay'ee galatoomaa isinitti jabaadhaa hojii keessanitti jabaadhaa injifannoon kan uummata Oromootu jirtu. Daawwattoota keenya akka odeeffannoon biyyarraa nu dhaqqabeetti godina Harargee Bahaa fi Harargee Dhiyaa irratti ammas duulli qindaa'aan bal'inaan geggeeffamaa jiraachuu isaati guyyaarraa guyyatti namoonni biyyuma isaanii irratti wareegamaa jiru. Duula kana kallattiidhaan uummata nagaa irratti geggeessaa kan jiran loltoota wayyaaniitii fi hidhattoota naannoo Somaalee kan abdii illeetiin bobbaafaman ta'uu jiraattonni biyya irraa nutti himanii jiran. Egaa kanumaan wal qabatee guutummaa Oromiyaa keessatti mormiin geggeeffamaa jira. Keessumattuu mormiin kun bal'inaan geggeeffamaa kan jiru gara godina Qeellam Wallaggaatti babal'achuu isaati. Itichaa maal harkaa qabda godina Qeellam Wallaggaa? Ayyo Usmaan akkuma tikaaste egaa odeeffannoon amma qabnu keessumaa diddaan kun babal'atee kutaalee Oromiyaa keessatti deemaa akka jirudha. Inni kunis keessumaa Wallagga Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo fi Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti maaltu deemaa jira yookiis hiriira akkamiitu deemaa jira isa jedhu Maammed Fantaallee jiraattota dubbisee waan qindeesse qaba. Mee waan Maammed Fantaallee qindeesse walumaan daawwannee walitti haa deebinu. Godina Wallagga Bahaa aanaa diggaa magaalaa guddattuu Arjootti hiriirri qaamota hawaasaa mara hirmaachisee geggeeffamaa akka oole maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Lammiilee Oromoo gara jammummaa diinatiin calanqoo hawwii guddinaa fi daaroo labutti waraana sirnicha biyya bulchuutiin ajjeefaman sababeeffachuun jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa diggaa guyyaa har'aa hiriira jabaa bahuun dhaadannoolee garaagaraa dhageessisan. Hiriira kanarrattis dhaadannoowwan ajjeechan nurraa haa dhaabbatu waraanni wayyaanee nu keessaa bahuu qabam Oromoonni maqaa siyaasatiin hidhaman hiikamuu qabu daangaan Oromiyaa kabajamuu qabaa fi kanneen biroos dhagaamaa oolanii jiru. Akka jiraatan magaalaa guddattuu Arjoo tokko yaada OMN'f kennetti hiriira kanarratti hawaasni naannichaa xiqqaaf guddaan hojjettoonni mootummaa daldalaa fi abbootiin qabeenyaa odoo manatti hin hafin bahuun gaaffilee mirga abbaa biyyummaa gaafachaa akka turan ibsee jira. Kana malees magaalaa guddattuu Arjootti manneen nyaataa, manneen daldalaa, waajjiroonni mootummaa, baankiiwwanii fi manneen barnootaa hunduu cufamuun tajaajilli geejjibaas addaan cituun lammiilee keenya wareegamaniif gadda ibsachaa turaniiru. Uummanni bakka kamiiyyuu walitti yaa'ee rakkoo biyya Oromoo irra gahaa jiru, lammii Oromoo irra gahaa jiru, uummata keenya taasisuu, uummata Sumaalee osoo hin taane mootummaa biyya bulchuu, makalaakaa biyyaatti kan jedhu sana dhagaadhanneen ture. Kun hundumtiyyuu amma deebi'ee uummanni bakka tokkotti ta'ee dhaadannoo isaa raawwatee akkamitti akka geggeeffamuu mallu nuti nama nu bulchisuu qabnu mootummaan biyya bulchaa jiru nuti diina akkan jedhuunidha amma kan gargar bahanii manni nyaataa manni daldalaa kamiyyuu cufamee jira jechuudha. Lubbuu namaarra waa hin geenye okkorri uumame tokkos hin jiru nagumaan tasgabbaa'ee dhaadannoo isaa dhageessifatee amma galgala sa'aatii 12tti manni nyaataa kamiyyuu manni daldalaa kamiyyuu kan hin banamne gaddii amma galgalaatti waaree boodaatti kan itti fufu ta'uu isaati. Mana isaa taa'ee aduu keessaa bakka tokko taa'ee gadda isaa akka geessifatudha agarsiifatudha kan gargar galanii jechuudha. Naannoo sagaleen mormii jira dhaadannoon jira hiriiraanidha kan geggeeffame. Amma namni kamiyyuu hojjetaan abbootii qabeenyaa barataa barsiisaa
waajjirri hundumtuu cufaadha jechuudha. Guutummaatti konkolaataan karaa gimbiidhaa gara Naqamtee deemu, Naqamteerraa gara Gimbii deemu cufameeti jechuudha kan oole. Magaalaa guddattuu argeera. Yeroo ammaa kanas tajaajilli geejjibaa Naqamtee Gimbii deemus addaan citee akka jirus madda keenya kun dubbatee jiraamu. Oduu wal fakkaatuun qeerroon godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo waraana wayyaanee Oromiyaa keessa faca'e balaaleffachuun fi dhiiga lammiilee Oromoo Harargee lamaanitti dhangala'ee mormuun hiriira guddaa bahanii jiru. Hiriirri kunis hiriira guddaa fi kan hawaasni magaalaa Dambidolloo fi naannawa isiidhaa bal'inaan irratti hirmaatan hoggaa ta'u keessumattuu hojjettoonni mootummaa hawaasa wajjin ta'uun hiriira kanarratti yoo argaman poolisoonni Oromiyaatis hanga oduun kun qindaa'etti nageenya hawaasaa haala gaariin tiksaa akka oolantu dhagahame. Dhaadannoolee fi mormiin akkuma jirutti ta'e hawaasni bal'aan dirree kubbaa miilaa magaalattiitti wal gahuun gadda lammiilee keenya gara jabeenya diinatiin wareegamaniitiif yaadannoo guddaa taasisanii jiru. Wal fakkaatuun duula duguuggaa sanyii uummata keenyaa godinaalee Harargee lamaan irratti gaggeeffamaa jiru balaaleffachuun mormiin ammas itti fufee jira. Mormiin kun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan ganda Machaaraa jedhamutti gaggeeffamuu isaa jiraattonni OMN itti himan. Egaa odeeffannoo san nutis bu'uura taasifachuun nama achirraa dubbifne qabna walumaan haa hordofnu. Magaalaa ganda aanaa kan jalatti argamtus ijoolleen irra ba'an turani magaalaa Machaaraa. Tole aanaa masanii inni sun. Qeellam Wallaggaa Gabaaroo fi ganda Machaaraati jechuudha bulchiinsa magaalaati. Tole akkam ture mormiin achi maali ka'umsi isaa? Ka'umsi isaa namoota amma naannoo Harargee lixaa hawwii guddinaatii fi dhumaa jiranii fi gadda duranii fi warra kaleessa duranii dabalataan immoo naannoo Sumaalee Itoophiyaarraa warra buqqaan ilaalchifachuu sababeeffachuudhaan kan hiriirri ba'amaa. Kana ilaalchifachuudhaan dabalataan immoo godina Qeellam Wallaggaa waraanni wayyaanee nu bulchaa jiru nurraa ka'u jechuudhaan. Bakka kamirraa kamitti eessarraa haga eessaa fa'aatti mormiin kan geggeeffamaa jiru egaa haala kanaan? Guutummaa magaalattiiti. Ganda mana manneetii barnootaa ganda jiran keessaallee mormiin geggeeffamaa moola irra guyyaa guutuu. Tole egaa mormiin kun amma roga maraan keessattuu godina Wallagga Bahaaf lixaa akkasumas Qeellam Wallaggaatti geggeeffamaa jira. Bakka biroottis Oromiyaa bakka hedduu geggeeffamaa jira. Haala kanaan mormii kanaan falli nu dhufa jettanii yaadduu isin? Falli akka amma akkam ta'e haala mootummaa namoonni ijoolleenis ta'e miidiyaa adda addaatiin mootummaa dhaggeeffachaa jiranii fi inni foddaa televizyiiniitiin haasa'amuu fi inni asitti ta'aa jiru immoo garaagaradha. Namoonni immoo hundumtuu yaada wal fakkaataa fi yaada wal deeggaru wal duukaa qabaachuu hin danda'u akkuma hundi keenya garaagara yaadni keenya garaagara. Wanta nurratti gahaa jiru ammoo odeeffannoo fi hiriira adda addaatiin kallattii adda addaatiin addunyaa yoo beeke malee immoo wanti ta'anii asitti bilisummaan argamu jiru jechuudha. Irra caalaatti. Tole egaa mormiin kun yeroo gara yerootti wal jalaa geggeeffamaa jira. Kanaaf ammoo qaamni mormii kanaaf fala itti kennu yookaan deebiifaa itti deebisu hoo jira argamee jira. Har'a asilaan akka godaanaa keenya jirutti qaamni dhufee deebisu hin jiru gaaffii jiru fuudhanii nus humna keenya ol waan ta'eef qaama oliis ni gaafanna. Waraana kanas nu miti kan waame godina miti Oromiyaan iyyuu hin beeku. Isaan immoo sunu jiru immoo darbanii ijoollee tokko barataa tokko yookiin uummata tokkoon tuqanii jiranii uummata waadaa galanii kanaan duras kaleessas jechuudha. Deebiin argame jiru amma ammaatti hin jiru. Yeroo kanatti uummatichaa fi bulchiinsi aanaa keessanis haa ta'u qaamonni mootummaatiif hawaasichi walitti dhufeenyi maal fakkaata? Qaamni miira isaanii gidduu jiru hoo maal fakkaata? Amma walitti dhufeenyi jiru isa duraanirra baay'ee fooyya'aadha. Isaanii kanaan dura hiriirrituu ba'amuu miti. Ijoolleen qindaa'anillee nama lama sadii yoo deeman yookiin hiriiran yookiin ijoollee walii wajjin mari'atanii sadarkaa poolisiin Oromiyaa qawwee dhukaasuu qaama biraa waraana waamanii 2008 2006 akkanatti nu garasiisaa ba'an. Amma garuu isaan ofii isaaniitiifis baay'ee sodaatanii jiru. Uummata wajjin amma isa keessa isaanii hin beeknu malee afaaniin gara uummataa jiru. Wanti isaan haasa'aniifis maal? Tole kanaan wal qabatee uummata Oromootiif dhaamsi qabda yoo jiraate. Dhaamsiin qabu haala danda'ameen bakka jiramu uummatni Oromoo hundumtuu of eeggannoo guddaa gochuudhaan qabsoo kana itti fufuu qaba malee wanti nuyi televezyiinii keessa ilaalluu fi lammaffaarra dhageenyuu fi innis ganda keenya keessatti ta'aa jiru waliin ilaallatu. Haalli isaan itti deemaa jiran kun tooftaa wayii hin fakkaata. Kanaaf haala of eeggannoo qabuumtu adeemamee gaarii kan jira hundumsa. Tole hedduu galatooma. Eshi galatoomaa siin jira. Ayyan daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan kun oolmaa Oromiyaati. Keessumaa Oromoof Oromiyaan dachee Oromiyaarra jiran akkamitti oolanii haalli nageenyaaf tasgabbii naannoo sana keessa jiru maal fakkaatas jedhu irratti oolmaa Oromiyaa namoota kutaalee Oromiyaarraa
kan dandeenye qabannee kan isiniif dhiyaannedha. Oolmaa Oromiyaa har'aa isinitti himuun kan si waliin jirru an itichaa guddataa waayilli koo Usmaan Dhukumee akkasuma immoo gama ogummaaf teknikaan kan waliin jiru immoo Fuad Siraaji. Keessumaa gara dhumaa irratti immoo keessumaa addaa godhannee haala qabatamatti impaayera sana keessatti gaggeeffamaatti jiru irratti aktiivist Garasuu Tufaas qabannee dhiyaanneerra. Gara dhumaa irratti Garasuu Tufaas qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun paartii jabaa biyya sana keessa kan jiru keessumaa paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo bakka bu'uudhaan kan nuyi haasofsiisne obbo Mulaatuu Gammachuus dhaamsa Oromoota biyya keessaaf biyya alaaf dhaaman qabu. Isas waan dhiyeessinu ta'a. Maarreegaa nu waliin turaa isiniin jenna. Odeeffannoon ammaa kan isheen nu geessitu keessumaa godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti. Iddoo kanatti haala sarbaminsa mirga namoomaa saba Oromoo irratti ga'aa jiruu fi duguuggaa sanyii mootummaa wayyaaniidhaan raawwachaatti jiru mormuudhaan wayita isaan sagalee isaanii dhageessan taajjabna. Haaluma wal fakkaatuun achuma aanaa Buree kan jedhamtu Iluu Abbaaboor keessa jechuudha. Iddoo sanatti immoo namoonni karaa seeraan alaa bifa kontirbaandiidhaan daldala garaagaraa irratti bobba'anii jiran keessumaa qaamota meeshaa waraanaa hidhatan humna raayyaa ittisa biyyaa ta'uudha kan jiraattonni dubbatan. Egaa kanaaf kan kana fakkaatan irratti Usmaan Abdulaatiif waan qindeesse qaba. Walumaan haa dhageenyu. Uummanni Oromoo Orooroo sirni wayyaanee sirraan gahaa jiruuf uummata okkolee hin beeknee fi saba haqaa fi mirga isaa kabachiisuudhaaf diina isaa sakaalee tooftaan irra aanuun jijjiirama gaarii biyyattii keessatti mul'isaa jirudha. Shirri uummata Oromoo fi sabaa sablammoota biraa walitti buusuuf diinni kuntataa jirus harkatti fashalaa irratti argama. Dammaqinsi Oromootaa fi lammiileen biyyattii horatanis kanaaf ragaadha. Ajjecha jumlaa sirni wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru mormuun godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti hiriirri guddaan kaadhimamtoota kolleejjii barnoota barsiisota Mattuu fi hawaasni magaalatti guyyaa kaleessaa gaggeessanii jiraachuun dhagahame. Jiraattonni gochi mootummaan biyya bulchaa jiru raayyaa ittisa isaatti fayyadamuun hawaasa nagaa irratti raawwate akkana kan isaan dallansiise ta'uu himanii humnoonni gara jabummaan gocha suukanneessaa kana dhaqqabsiisan to'annoo jala oolfamanii seeraaf dhiyeeffamuu akka qaban gaafatan. Hiriira dallansuun guutame kan qaama hawaasaa mara hirmaachise kanarratti bulchaan godina Iluu Abbaaboor obbo Namarraa Bulii argamuun ajjechaan lammiilee Oromoo irratti gaggeeffamee fi gaggeeffamaa jiru kan isaan gaddisiise ta'uu himanii mootummaan naannoo Oromiyaas humnoota kana seeratti dhiyeessuuf hojjechaa jira jedhan. Barattoonni hiriira kanarratti argamanis ejjennoo barnoota keenya daqiiqaa tokkoof illee osoo addaan kutin barachaa qabsooyina qabsaa'oo baranna murtoo ijoo irra gahuu dubbatan. Barattootaa fi hirmaattonni hiriirichaa marti dhaadannoo ajjechaan lammiilee keenya irraa haa dhaabbatu. Qaamni humna waraanaa hayyama mootummaa naannoo Oromiyaatiin ala Oromiyaa keessa galchee haa gaafatamu. Raayyaan ittisa wayyaanee Oromiyaa keessaa haa ba'uu fi kanneen kana fakkaatan dhageessisaa oolan. Hiriirri kun nagayaan jalqabee xumuramuufis hirmaannaan foollee fi poolisii Oromiyaa guddaa ta'uun himame. Gama biraatiin godinuma kana aanaa Bureetti konkolaachisaan miseensa raayyaa ittisa wayyaaneeti zayita seeraan alaa mootummaa naannoo Gaambeellarraa fe'uun osoo gara magaalaa Goreetti imalee faayidaa hin malle argachuudhaaf qarshii 20 fudhachuuf wayitaa imalaa jirutti aanaa Buree iddoo addaa kellaa jaamutti gaafa muddee 15 bara 2017 halkan keessaa naannoo sa'aa 5 fi daqiiqaa 20 ta'utti odeeffannoo hawaasarraa argameen poolisii Oromiyaatiin to'annoo jala oolfamee hidhaa fi adabbii maallaqaan adabamee jiraachuun dhagahame. Magaalaa Bureetti kontorbaandistoonni qabeenya uummataa duguugan ugguruun akka amaleeffatamu jiraattonni dhaamanii zayitiin seeraan alaa miseensa raayyaa ittisaa kanarraa fuudhames hawaasa aanichatti gurguramee galiin isaa lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa wayyaanee fi mootummaa naannoo Somaaleetiin buqqaafamaniif akka oolu manni murtii aanichaa murtee dabarse. Himatamaan kun ajajaa dhibbaa milkine haayiluu konkolaachisaa raayyaa ittisa biyyaa hoggaa ta'u seeraan alaa konkolaataa raayyaa ittisaa lakkoofsi gabateessaa Maaka Duwwaa 481 taheen zayita seeraan alaa baay'inni isaa jirkaana 320 leetira 6,400 gahuun deemaa ture. Manni murtii aanaa Burees galmee murtoo ariifachiisaa jaamuun beekamuun dhaddacha akka lakkoofsa Habashaa gaafa guyyaa 7 baatii 4 bara 2010 ooleen dhimmicha irratti ragaa mirgaa fi bitaa laaluun himatamaan himanitti dhiyaate waakii tokko malee akka hojjete waan amaneef hidhaa waggaa 2 fi baatii 2 akkasuma qarshii 20 adabe. Zeenni qabame tilmaama qarshii 100 fi 53 fi 600 kan baasu wayita ta'u qabsoo taasifameen horiin kun gama uummataa fidamuun danda'ame. Uummanni Oromoo Mormiin uummata Oromoo godina gara kibbaa Oromiyaattis itti fufee jira. Haluma kanaan aanaa Shaakisoo keessatti guyyaa har'aa mormii gaggeeffamaa jiru. Loltoonni agaazii humna qabanitti fayyadamuudhaan hiriirtota bittinsuun himamee jira. Kanaan wal qabatee hidhaa fi reebichi garmalee hammaachuu isaa jiraattonni aanaa Shaakisoo irraa OMN'f himanii jiru. Garasitti kan bilbille walumaan hordofnee walitti deebina.
Haalli aanaa Shaakkisoo keessa jiru baay'ee yaaddeessaaf gaddisiisaadha. Reebichatu jira. Hidhamiinsis akkasuma jechaan dhagaye. Haalli kun maalirraa ka'eetti kan isin mudataa jiru isin jiraattota aanaa Shaakkisoo? Haalli kun ka'umsi yeroo darbe yeroo dhingiddaatti BBC'n fa'aa miidiyaaleen garaagaraa naannoo sana dhufanii haasaa wayii godhanii turanii. Haasaa sanarratti hundaa'uudhaan namooti hooggantooti dhaabbata albuuda baasus albuuda warqee isaan yaada isaan kennan irratti uummati komii qabu akkasumas dubbii ololaati homaa uummanni wanta miidhameen qabu jedhanii innaan yaada sanarratti uummati garmalee komii qabu ibsachuu fi hiriira nagaa ba'uutti ka'e. Kanumaan wal qabatee amma maaliree sababaan namni hidhame sababa saniifi? Uummataan hiriira hin bahinaa jedhanii kaleessa magaala guyyaa gabaa kaleessa ture Shaakkisoo. Uummata hiriira hin bahinaa jedhanii uummata ibsaa kennaa turanii achi dargaggoonni uummati naannoo gara baadiyyaa jiran qarqara Shaakkisoo qofa otoo hin ta'in magaala keessa qofa otoo hin ta'in uummati qarqararra jiru hiriira ba'uuf ganama kana eda halkan edaa gara magaalaa galanii buluuf gaafa jedhanii daandii irratti ittisnii fi warri humna nagaa kun daandii irratti uummata ittisaa ture garmalee namoonni baay'een miidhamanii reebamaa jiran. Walumaa galatti gara naannoo Shaakkisoo qofa osoo hin ta'in gara naannoo keenya qarqara gara Qanxichaa fa'aa uummati jiru uummata baay'eetu dhufee gara amma akkasumas ganda daawwaa jedhamurraa uummata dhufees akkasuma ugguranii akka magaala Shaakkisoo hin seennee fi uummata magaala keessaa bittinsanii akka hiriira hin baane uummata ammoo qarqararraa dhufus daangaa irratti konkolaataa dhaabanii sakartaa uummata doorsisaa dargaggoota garmalee miidhaa jiran. Kan garuu miidhaa kallattiidhaan tarkaanfii nama warra irra fudhatu kan uleedhaan akkasumas haleellaa garaagaraa namoonni godhan warra humna federaalaa. Yeroo kanatti poolisiin Oromiyaa fa'aa akkasumas milishoonni aanaa saniitiif dabalatee bulchiinsi aanaa Shaakkisoo fa'aa waan uummata kanaa akka miidhamne taasisan hin jiru carraaqqin isaan taasisaa jiran jira ammaan kana. Eeyyeen garmalee dhugaa dubbachuuf warri gama bulchiinsaatti akkasumas poolisoonni Oromiyaas uummataan waan hundumaafuun tasgabboonnaati nutis qaama barbaachisu waliin marii goonaati tasgabbaa miira keessa galtanii wanti hin ta'inaa jedhanii uummataan wanti jedhe garmalee uummata tasgabbeessaa jiru. Kanammoo isaan seera da'oo godhatanii warri nama miidhuuf keessa uummata irratti tarkaanfii fudhachuuf deeman jiranii garuu uummatis wal dhaga'aa jira amma hiriirri yaada ibsuunis haala eeggame hin baane. Hiriirri kun amma akka geggeeffamuuf karaa nagaatii fi akkasumas miidhaa fi rakkoo uummata irra ga'u balaaleffachuudhaaf malee badii biraa akka hin taane naa himaa jirtu garuu qaamonni loltoota wayyaanee amma badii uummata irratti raawwatu. Amma walumaa galatti miidhaa sababa godhatanii uummata miidhuuf warri karoora waan qabaniif garmalee warri bulchiinsi naannoo sanas waan sodaateeruuf humna waraanaa federaalaa waan sodaatatanii jedhu magaalli Shaakkisoo akkuma beekamu humni nagaa federaalaa kun kan dhaabbata warqee Alaamuddii eeguu fi naannoo sana humna cimaatu jira. Naannoo hunda caalaa godina Gujii naannoo hunda caalaa naannoo Shaakkisoo humni waraanaa garmalee jira. Gama warqee adoolaa yookaan Medirook laga dambiitiif Shaakkisoo yoo fudhannee uummanni abbaa fayyadamaa ta'an jiru kan qaama biraatti itti fayyadamaa jira. Kanaaf ammoo keemikaala achi keessaa ba'aa jiru uummatarraa miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiru miidiyaan biyyattiis gabaasee jira. Haalli sunoo akkam ta'e? Amma haaluma saniyyuu isaan koree dhaabnee koreen dhimma kana qoratu dhiyootti dhufaa jedhanii koreen mootummaa naannoo Oromiyaati akkasumas bulchiinsa naannootii hoogganamu garas dhufee qorannoo barbaachisuun godhaa ammasitti nu oofsaa jedhaa jiranii deebii isaa amma kennaa jiran iyyuu kanuma. Yeroo kanatti ammoo loltoonni wayyaanee uummatarraan dararaa dhaqqabsiisaa jiru. Haalli kun akkamitti nagaaf tasgabbiin argama jettanii yaaddu isin akka nam tokkooti? Walumaa galatti yoo danda'amee qaamni mootummaa federaalaa kun gaaffii uummataa dhaga'a ta'e qorannoon haqaa godhamee warshaan kun eeyyamni isaanii ji'a muraasaan booda waggaa faranjoota haaraa kana keessa eeyyamni isaa yookiin hiriira haaraa fi yookiin ammoo eeyyamni isaan cufamaa kana keessa dargaggoonni kan jedhaa jiran mootiin irratti gurmoonnee ofii keenya yoo humna dhabnes abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu jiranii isaanii wal taanee irratti gurmoonnee fayyadamaa akka taanuuf irratti mallaa jedhanii yaada akkasii dhiyeessaa jiru. Isaanis ammoo warri bulchiinsa aanaa fi bulchiinsa Oromiyaas yaada kana fudhataniiru garuu yoo miidhaan qaba ta'e tasumaayyuu dhaabbanni warshaan kun hin cufamuu qofa osoo hin ta'in beenyaan barbaachisaa akka kaffalamuuf koreen
walaba ta'ee hin dhaabbata jedhanii waadaa galanii turanii garuu warri miidiyaadhaan kan jedhaa jiran deebii amma nuti dhageenyu homaa wanti miidhaa hawaasarraa hin geenye hin jiru nuti of eeggannoodhaan dhaabbata keenya keessa hojjannaa wanti namoonni jedhaa jiran kun ololaa dubbii sobaati jedhanii miidiyaa garaagaraa irratti deebii kennaa jiranii sababa kanaan wal qabateeyyuu halkan kaleessa dargaggoonni tarkaanfii wayii fudhachuudhaaf qeerroon naannoo Shaakkisoo abbaa warra namticha hoogganaa sabquunnamtii naannoo sanarra hojjetu namticha Dirribaa Guuttataa jedhamu tokko tarkaanfii irra fudhachuuf yaalii godhameen garuu hin argamne amma ammaatti inni shokatee ololaa gaaffii uummatni mataa jiru gaaffii sobaati jedhee miidiyaa irratti akkamitti dubbata jedhanii tarkaanfii irra fudhachuuf qeerroon naannoo. Tole egaa aanaa Shaakkisoo irraa ibsa kennitaniif galatooma. Ayyoo ulfaadhaas. Ayyeen daawwattoota keenyaa tamsaasni oolmaa Oromiyaa har'aa OMN irraa isiniif darbaatti jiru akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon amma qabannee dhiyaannu xiqqoo ishee bal'achuu ni mala. Garuu haa ta'u namni nuyi dubbisnee itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromoo OFC kan ta'anii obbo Mulaatuu Gammachuuti. Obbo Mulaatuu Gammachuu haalli qabatamatti dachee Oromiyaa irratti keessumaa saba Oromoo irratti ga'aa jiru hedduu nu yaaddessee jira jechuudhaan paartii isaanii bakka bu'anii kan isaan ibsan yookiis dubbatan isiniif dhiyeessina. Haaluma wal fakkaatuun obbo Mulaatuu Gammachuu waamicha dhiyeessanis qabu. Isaanis ilmaan Oromoo jiruu baqaa keessa jirtanii haalonni isin daangessee gara biyya alaatti baqattanii jirtanii maaloo garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabdan hundumaa keessatti waan sabni keenya itti wareegamaa ajjeefamaa jiru. Hubannoo keessa galchuudhaan tokkummaa keessan nuu jabeessa kallattii isiniif danda'ame hundumaan immoo saba keenya waliin yookiin waliin dhaabadhaa yookiis tumsaa jechuudhaan waan waamicha dhiyeessanis qabu. Meegaa obbo Mulaatuu Gammachuu waliin wayita haasofne qabxiilee hedduu waliin kaasneerra. Walumaan haa hordofnu. baay'ee gaddina gadda guddaa qabna sabi keenya mootummaan isin irraanfatee irratti abidda bobeessaa jira warra hidhataatu akkuma bosonuudha wayeen akkuma bineensa lagaadhaa iddoo argatti qabee ajjeesa baay'ee gaddina gadda guddaa qabna kana jechuudhaaf baay'ee ulfaata. Meegaa haala qabatamatti tibba kana jiru keessumaa dhimma ajjeechaas ta'e gochoota naannoo hawwii guddinaas ta'e daaroo labuu akkasumas calanqoo irratti gaggeeffame irratti jaarmiyaan keessan yookiis paartiin keessan ejjennoo maalii qabasa jedhu irratti waan tokko lama akkanatti himtanan barbaade. Mee kallattiin gara gaaffii kootti seenuu laata obbo Mulaatuu? Itti seeni. Obbo Mulaatuu Gammachuu akka paartii keessanitti akkamitti ilaalaatti jirtu tibba kana keessumaa kutaalee Oromiyaa gara bahaa kana keessatti rakkoo jabduutu deemaatti jira keessumaa naannoo hawwii guddinaa daaroo labuu akkasumas meettaa magaalaa calanqoo haaluma wal fakkaatuun naannoo baabbilee kanas iddoo garagaraatti gochoota garagaraatu gaggeeffamaa jira isa kana paartiin keessan akkamitti ilaala? Paartiin keenya akkatti ilaalu gadda guddaa qaba saboota keenya irratti eegumsa malee mootummaa isa eegu dhabee abidda irratti boba'aa jira. Lubbuun darbaa jira jireenyi isaa jala buqqa'aa jira manni irratti gubataa jira iddoodhaa buqqa'aa jira sabi keenya fulbaana darbee jalqabee ammaatti nami 700 ol kan jiru mana dhabee mana isaa keessaa bahee yeroo inni itti godoo keessa taa'ee gargaarsa barbaadee gargaarra jedhanii warri isa bakka bu'anii nuyi isa bushira warri jedhanii Oromoo bakka buuna warri jedhan amma hundumaa irratti gochaa jiru baay'ee gaddina gadda guddaa qabna sabi keenya mootummaan isin irraanfatee irratti abidda bobeessaa jira warra hidhataatu akkuma bosonuudha wayeen akkuma bineensa lagaadhaa iddoo argatti qabee ajjeesa baay'ee gaddina gadda guddaa qabna kana jechuudhaaf baay'ee ulfaata nuuni immoo akkuma beektanii karaa nagaatiin miilaa filaameedhaan walitti illee haasofne rakkoo jiru hundumaaf fala akka inni godhatu yaaluu malee karaa gara biraa humna hin qabnu loltuu hin qabnu waan goonu hin qabnu isa kana gaa gidduunumatti teenye rakkoon sabaa kun nutti mul'ata sabi nutti maa waan goonu hin qabnu akkuma ittiin himimmaan maduguudha waan nuyi hojjetaa jirru jechuun barbaada. Obbo Mulaatuu qabxiilee jajjaboo keessumaa qabatamatti Oromiyaa keessa maaltu deemaatti jira isa jedhu kaastanitti yookiis immoo akka jaarmiyaa yookiis paartii keessanitti quuqqaa qabdan kaastanitti
haa ta'u yeroo ammaa kana biyyittii bulchaatti kan jiru immoo sirna wayyaaneeti. Sirnichi immoo gochoonni akkas garaa jabeenyummaan yookiis gochi sukkaneessaan wayita raawwate kanatti yogguu isaan ba'anii miidiyaadhaan dhimma kana ibsaniin agarru warri ittaantummaadhaan biyyittii bulchina jechaatti jiran. Isa kana akkamitti ilaaltu akkamittis taajjabdu yoo haala kanaan kan deemu ta'e immoo qaamni biyyittii bulchu yoo dhimmoota saba mudate yookiis lammiilee mudate kan callisu yoo ta'e egereen biyyittii maalitti kan deemaa jiru isinitti fakkaata akkamittis ibsitu isa kana. Saba Oromoo yeroo baay'eedhaa qabee qabsaa jira harka qullaa qabsaa jira qabsoosaa kana karaa nagaatiin deemsisaa jira jennee itti amanna garuu hamma ammaatti itti du'aa jira qaamni isaas itti irrataa jira karuma barbaachiseen immoo mirga isaatiif jedhee ajjeesuuf itti deemanii harka isaa waaqitti qabee dura dhaabataa jira amma ammaatti hin baqanne biyyaa hin baane mirga isaa eegsifachuuf amma ammaatti dura dhaabbataa jira baay'ee kun maal isaa godhaa hin uumama malee garbummaan jedhanii kanaa isaanii jiru garuu qabsoo godhe kana keessatti mootummaa kana raasee